كافوت تبتشنا Enggak kan dagan di sepat cuci saya kapus sosokan amino tidur di. Enggak sih kafe lah. Hari maaf tadi ya. Ada boleh desain mana kan? Nama cukup kalbi fayad aku ni. Armin, itu asalum nak kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jira jirtu gara tana shama ilma mo kali habutu dunya rabbikan kharamanti gara qabdani sundu khaysanihu nagini khay rabbi hadini ga bakuma jirtanti simbira jira toja arrantana adda turelle walid deebine garani kharabiti khasinwege khasini sisnege obleyen ki kali butu dunya rabbikan jo barbadeti hato mo arrantana video taka kamale arge video saniddu ranate video sa yaman mo kana kayse dalagamte ina jaayibsiise maaliif waan haalaan dinqisiise maaliif jennaan namni haalli jiruuf jireenya kun akka feete qaba wali naasus numa qaba isa hanga namummaa tokko jechuu barbaadeeti maali gadi dhibeenyi akkasii namni waan akkasii walirra yaadu yeetuma khalaas viidiyoo masaniitu na fide kana jaalaas inshallah yoo bide injisu inni qalatti malee injittu yanka turreeniiti kakkallisaatuma ballisaa dhufna inshallah yoo bide kanaati haalli jiruuf jireenyaatis akka hedduu qaba tanumaan nu dhabamsiise jechuu barbaadeeti amma kaatanoonni keessa gungumu qabu inshallah yoo rabbiin keenya jeega amma nutis inshallah gama fuulduratti inni dhufna biyaata qabna yeroo dhiyoo keessatti baacoo gaafii fi deebii afoolota oromoo irrattis gaafii deebii akkasumatti illee qophii sirbaa akkasitti wantoota adda addaa inshallah waan rabbi laafisirraa qabanne tanuma keessatti ni dhufna inshallah yeroo gabaabduu keessatti illee nasuma kanumaan jaa ammoo waa'een rajabaan kana fide waa'ee dhimma raajuudhaati raajuun wallahi ana diiroo san maqaa illee beeku dhiifamaa naa godhu maqaa isaa inshallah walumaa channel ma diiroo jeetuma ayyaama haa ta'u immoo garuu maali ani haarisa waan kana nan galchuu waan kana godhuu hin danda'u jee hanqa intaltila alaa takka jechuudha sa'a meeqa akkasi gubbaa dhaabbattee gubbaa yaamtusan maaltutu waan kana fidee ilma namaa tokko akkasiin mataa gad deebi'ee naatumarree godhe ana haarisa ammirrii fuudhaa jechuun san maali wanni dilana jabinya san fidi ati kanama tokkotti erga bira jiraatte erga agarte haarisa taatee dhiiftee gaardii ulaa iddoo eegatee rakkina mana tokko keessa dhufe erga garte ani dhimma isaa kana nan galchuu jechuun maaliif danda'ame anuma gaafiin isaa qabu yeroo sanii inni lammaffaadha ammoo gama biraati manuma silaa namni itti fudhamee itti fannifamee mataa gad deebi'amee bas ani wani san fannisaa ta'uu fudhaa ta'u mucaa lafa ciisu bichaadhaan argee viidiyoo san wallahi hedduullee daawwannee irra biteetumaan laale jechuun maaliif jennaan hedduullee daawwachuu hin dandeenye bas haalli sannaafuu mijoonni maaliif akkamitti kana ta'a wanni kanaa kun akkamitti dhufa jeetuma ammoo garuu hedduudha ati gaardii manaati rakkinni tokko mana keessatti uumame rakkina kana laaltee agartaa waan kan duuba erga gaardii manaa taate furmaata godhuun hin danda'amu waan san yookaan namatti himuun nama du'ee ciisu kana akkam maali ati qooyi sammuun keetuu kamii jechuun na dhibeen maali yaaddaati akkamitti hin danda'amne nama gaggabee mataan gad deebi'ee miilli ol deebi'ee ana gubbaadhaan ammaas hayya dabbaa gaadaa duraa waliin dhaabbatti shamarreen hayya yoo akkasatti amma dabbaa san fuudhanii achitti dhalaan dabbaa shamarreen dhalaa harkaa qabdu san yoo dabbaa san akkasitti darajaa sanirraa mataa isaa achi dhawanii ijjeesanoo yeroo sanatti ani waan kana quban qabu ijaayina gadhee nagaan boo'achuu dandeessa saniifuu wallahi waan hedduu garaa nama nyaatu jechuun hojii fi keessatti of eeggannoo cimsuunis bareedaadha nis hojii fi kana sakatta'uun barbaachisaadha mee haala adeeruun joosan asuma mee viidiyoo sana bannee walii ilaallu obsa hanga xumura laalame Enggak kan dagan di sepat cuci saya kapus sosokan amino tidur di. Enggak sih kafe lah. Hari maaf tadi ya. Ada boleh desain mana kan? Nama cukup kalbi fayad aku ni. Armin, itu asalum nak kamu kau sok ketemu guna me amma. Mucak tu bawa phone no bude. Rakkina duba ditti fidajer. Kuno gaadiran hojii isaa akkanaati akkana jeegaa biraa kutee hay maali wanni dila kana waan akkana kana fiti hammeenyi cimaan akkana maalirraa dhufuu ta'e
maal irraa dhufuu danda'ame atoo maali gaheen hojii keetii. Namni kun amma asitti bakka kanatti yoo battala lubbuun baate si miti warri mana isaan guutuu wajjin galtanuu tokkoon keessa hin hafu hidhadhumaa jechuudha. Booda tokkosumarraa itti gaafatamaan lubbuu nama sanii kan fudhatu jechuudha. Inni lammaffaan ammoo namoota achi dhufe san isa san miidhama isaa san argee achi dhufee isa ol qabna yookaan tarii jechuudhaan dhufe sanis isaan sanis hin hafanii jechuudha. Yeroo san ifiifillee ibidda seentee namallee ibidda neeyite jechuudha. Mucaa kanallee lubbuun isaa akkasitti dhabamtee jechuudha. Garuu miyyootu iccitii hime waan jan takka dhumaan argee iccitii miyyoon himte yoo maali? Kana jechuudha. Mee asumaanummaas viidiyoo marsaa lammaffaa mee jechaanii haala geeffannu viidiyoo sana gara muraatti ilaalamee ammaas. Waliin tabaabartanii waa akkasatti. Waan hin tajaajilu. Kan gootanii immoo amma bakka maallaqa bilaashaan lafa jira. Mana yaalaa geessina naan jetta. Armeen maal tambee kasi akkamitti ana makaraan keessa kun bu'aan jiru. Armee gisee tokko na dhaggeeffachuudhaaf yaali. Ani sijamaan kan mucaa hudhamee jiru namicha jalaa akkana godhachaa jiruun arge malee ani raajuu akkana namicha wajjin walii galee mootummaayyuu hin godhuusi hin godhuusi. Maaliif jennaan mootummaadha yaamnaa jedha. Mootummaa immoo kana eenyutu kana godhe jennee yaamna. Yeroo mootummaa yaamnu isaan keessaa nama waan kana wanni mootummaadha waa wal qabatu akka dhimma isaan dubbatanitti bakka kanatti viidiyoon kun akka mataa jetteen dogongora qabaa jechuudha. Bakka kanattis mootummaan barbaachisu dhimma kana waan mucaa kanarra ga'e kana laaltanii fixuunis dirqama ta'a jechuudha. Saniifuu obboleessa kiyyaati adeeroo wanni nan sidaamu of eeggannoo hojii keessa cimsi amma hanga shamarreetu naasuu mucaa kanaa qabdu ati naasuu mucaa kanaa qabdu illee hin jiru. Saniifuu nama naasuu hin qabne nama gara jabeessa namaa jechuudha gartee obboleessa maali abriin akkana maali otoo oromummaa qoyi jechuun oguu dhimma akkana ta'e kanaaf akkana jettu. Atimma kana Oromoo tokkotti dhugaadha. Oromoo jettuma harka keessa kaatee maallaqa keessa qabaatee fudhattu hagaartisanii jecha gabbaata jechuudha. Yoo ilmaan keessa maala kana abbaa jechuudha. Nuti bara amma yoo sibila kufne waan waliin qabdu bishaan namni kutuu hin jiru jennee yaadan akka mataa fayyatti. Saniifuu akhlaaqa kanaa kana firraa sirreessii mujrimummaan ni jirti. Mujrimummaa guddoo tanaaf fannifattee hin deemin. Amma mee jara shamarranii kana bira laalime hanga isaan rifatanii olii galchanii gaffiiganii ol fiiganii mana yaalaa geessina. Wanta goona maal goy isarraa dhufte qoomiin akkana subhaanallaa iti. Ani boodero ani amma kana wanni sidaamu gorsaa batasuma keessatti hojii ta'e keessatti waan dandeessu tiifadhu waan danda'uu qabdu godhi tan dandeenye immoo nama firraatti yaami beeksisallee godhi jechuudha. Maaliif mana kana seetu akka nama tokkotti ulaarraa sanirraa waan masoola taate namallee itti yaamtee agarsiisuun nama beeksisuun sirriitti dirqama siifis ragaadha waan abrii hunda dura najaasi baasuu jechuudha isa karaa namummaatiin dhuferraayi kana caalallee haasa'uun qabu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.